kilo dhagaafa fonqolchanii 4 kilo situ aane jedhee Hacaaluun 4 kilo situ aane Oromoodhaafis Tigraayifis 4 kiloon to'annaa jala gala malee Tigraayis nagaa argatee nagaa waara argatee nagaa itti fufiinsa qabu argatee jiraachuuf hin danda'u gara fuulduraattis Oromoodhaafis kanuma. Oromoonis 4 kilo to'annaa isaa jala galche malee Finfinnee to'annaa isaa jala galche malee haga nafxanyaan horcoo'iinsi hamma seen jirtutti sum'iinsi amma Finfinnoo sana keessa jirutti Oromoonis nagaa waara argatee nagaa itti fufiinsa qabaatu argatee jiraachuudhaaf hin danda'u. Kanaaf diina tokko qabaachuu keenya duwwaa osoo hin ta'in uummanni Tigraayitii fi uummanni Oromoo waboodhaa fi waraanni Tigraay TDF kan jedhan kun mootummaan Tigraayis gara fuulduraatti iyyuu nagaatti fufiinsa garlachuu inuu qabaatee jiraachuudhaatii fi kaayyoon iyyuu tokko ta'eeti jira. Dirqamaan tokko ta'eeti jira. Kanaaf 91 wajjin waan wal fakkaatu tokko iyyuu hin jiru yeroo ammaa kana keessa. Nuti Oromoonis akkuma kamataa keenya kan keenya hoogganannaa kan hin Oromoodhaa dhaamu 91 jennee sodaa gaafa sanaa jala jiraachuudhaan hin dandeenye. Gaafa sana dogoggora godhameen uummanni Oromoo miidhame gaaffii hin qabu garuu irra aanne isas akka Oromootti 2018 nutu irra aane irraatii booji'amee ganamne malee sodaa gaafa sanaa jala jiraachuun irra hin jiru. Uummanni Oromoo boquu keenya ol qabannee hiree keenya nuti murteeffata jennee deemuudha malee Boris Tigraay akkana gochuu danda'a. Amaarra gochuudhaan jedha. Jechuudhaan sodaa jala jiraachuu hin dandeenyu. Sodaa dogoggora kaleessaa jala jiraachuu hin dandeenyu. Karoora keenya keewwannee tarsiimoo lafa keewwannee karaa qindoomina qabuun gara galma keenyatti deemna malee sodaa kaleessaa jalaatii bahuutu nurra jira. Kanaaf 91 kan jedhu kana lammata utuu hin kaafnu ta'eeti wayyaadha jedheetiin yaada. Yeroo darbee hedduun si dhiibuu ture. Amma immoo beektee waliigallee jira. To this point, I love it. Honestly, Malif, when lithi keenya irraa eegannu kanuma. It's about, kallattii kaa'u. Amma speechiin boodara nuu keessa kuni, it is big thing. Maaliif namni keenya olalli amma warri naftanyaadhaa Jaalmarroo fi eenyute Dabratsiyoon Suraaka gaa'elaa godhanii already psychological warfare baname. Akkitti isaan portray godhaa jiran walumaan nu hanaawu akka Tigreen ammallee OPDO lammaffaadhaa uummataa jirtutti. Akka beektee woboo meeshaa wayyaanee ta'uu deemtutti meeshaa juntaa ta'uu deemtutti psychological warfare gara PPT fi gara nafxanyaatiin illee bal'inaan deemaa jira. Namni keenya kanaan akka confusing taane waan kaleessarraa tanaatti waan irraa fitaarraa wal cinaa qabdee kililii lafa keessee fi jirta. Perhaps amma karaa positive note irratti deebi'uudhaaf gaafa yeroo ammaa tana keessatti ilaa ammaa wanni nu dhibe keessaa isanillee kiristaasitti godhu ture keessaa qaamnummaan silaa woboo gargaaruu barbaadu waan woboon beektee leadership vacuumitti waan siyaasaaf militeeriitu waan walitti qindootee clear ta'ee caafamtee asin bahiniif namnummaan isaan gargaaruu fadhuu rakkachuu ture jechuudha. Gara illiitiin haa ta'u gara hawaasaa haa ta'u. However, amma somehow waliigaltee kana mee let's go back again compared to 91 in positive note jechuudha. Yeroo 91 Londonitti ABO fi TPLF fi Shaabiyaan hojjaasawan it means they are political leadership and at the same time also military leadership. Yeroo ammaa tana keessatti qabsoon Oromoodhaatu woboo fi ABO walii hojjuukhani akka political wing fi military wingitti by default akkasiin namni hubataa turreedha. Yeroo ammaa tana keessatti Jaalmarroon or woboon TDF wajjin taa'ee haasa'uun afaan biraatiin qabsoon Oromoodhaa vaakiyuma gama siyaasaatiin jirtu sanis woboon waan fudhateen fakkaatu woboo is acting as beete complete package rather than jechuudha military wing or dameemarre odon taane akkuma dhaabattu because qaamni biraatu haa isaaniif bikkawee hojii kana hojjetu hin jiru woboon ol guddate jechuun dandeenya jechuudha rooli isaa qabsoo Oromoo tana advance godhuudhaaf
even waltajjii addunyaa irrattis haa ta'u national dialogue as deemuufis haa ta'u qabsootan hogganuudhaafuu haa ta'u waboon bifa kanaan as bahee waliigaltuma kanaa'uu haasoo godhuun maturity qabsoo Oromootii fi maturity waboodhaan garsiiftu. I don't know if the question is clear. Anaaf ifaadha. Maaliif beektaa hawaasuma Oromoo kana keessatti waboon waraana malee qajeelcha siyaasaa kennuun irra hin jiru ka jedhantu jira. Yookiis ABO dhuunfataadha jira ka jedhanii haasa'antu jira. Mee waa lama ilaallu achirratti.